mana koo keessatti tokkummaa Oromoon ijaara. Ani kanaan dura dubbadhe Oromoon tokko gaafa jedhamu Oromoon tokko akkamitti tokko ta'e mana raachuu laala. Mana tiriidantii Oromoo laala. Sijjammaraan tiriidantii Oromoo ta'een dubartii tokko qofa fotoon deeme yoo Harargeerraa qabameera dhiifa manaa godha. Harargee Wallaggaarraa qabameera. Dhiifa manaa godha ishee. Iddoo barbaadde dilli keessa namu kiftee siraa bootaan iddoo biraa kiftee siraa bootaan dilli keessa mukoruu dandeessa. Harargee fi Wallaggii qabameera. Na ani jireenya kootti ofii barbaadeen miti. Kuni aarsaa qabsoo Oromoof kaffalame. Ani otoo kanan barbaadu dubartii tokko faana qofa. Yoo maakis taate maakii koo faana qofa jireenya koo dabarsudha. Garuu qabsoo Oromoof gumaate jechuudha. So anaaf 3-2 nan shakkina jechuu kotishi. 3-2 dubartii 3-2 minaamu. Gammaa tola foonaa yaa raajii maakii jedhe. Harargee dhaqan. Haadha manaa kudha tokko qabee dirqama. Haadha amma Oromoon mana guddaa naa ijaara. Oromoon birrii aggaaca'ee haadha manaa kudha tokko bakka mana tokkotti waan hin taaneef gibbii tokko keessa Oromoon birrii aggaaca'ee mana guddaa tokko naa ijaara jechuudha. Oromoon naan aggaacaatu birrii. Oromoo birrii naaf hin aggaaca'atu. Silaa tidaarii koo qabsoo Oromoo faarsaa kaffaleera. Oromoon birrii aggaaca'ee mana guddaa tokko naa ijaara. Gibbii guddaa tokko naa ijaara. Achi bakka haadha manaa kudha tokko achi keessatti girigirii godhaa jechuudha. Si ajjeesan garaa gootu hin nyaatte. Horii seetee moo. Ready bagatti cabsite foon haadha ko bagatti cabsite. Amma dammoo qabsaaniin kufa qabsoon itti fufu. Ati meebii kan siduunaa sitti mi'aayee yoo qabsoo kana dhiste. Ready sitti mi'aayuu danda'a ati nama hin beekamu qabsaan eessatti akka kufu hin beekamu. Amma fakkeenyaaf siduunaa bira deemte wanti jiru haalli jiru baay'ee sitti tole ingeenchis guddaadha. Mi'aawutu danda'a yoo achitti hafte goonni bakka kufuun beekamu qabsaaniin kufa qabsoon itti fufa dhaloonni boor dhufu qabsoo sirraa dhaale kana galmaan gaa'ee jechuudha dhiifama nu godhu. Ati dhaabbatteef hin dhaabannu nuti. Kana walitti himaa deemuun dirqama jechuudha. Ati dhaabbatteef nuti hin dhaabbannu. Amma fakkeenyaaf ati iddoo amma teesseetti haalli jiru sitti mijatee izootaan isaa sitti tolee ta'uu danda'a. Izootaan guddaadha jedhanii silaa. Izootaan isaa sitti tolee ta'uu danda'a. Achitti hafuu dandeessa. Silaa qabsaan bakka kufuun beekamu, iddootti kufuun beekamu, ati kufnaan qabsoon kun dhaabbachuu hin qabu jechuudha. Qabsoon kun hin dhaabbatu. Dhaloonni boor dhufu ana dabalatee nuti qabsoo kana galmaan geenya jechuudha. Siif galee haadha koo wantina raadii koo sin dabbariin ishee. Isii ganuu fotoon taane qabsaan kufeef qabsoon kufu jechuudha. Fonaadha akkasitti yaadamteedha. Kutaa kudha tokko keessaa tokko waan isin dabaree isin baree. Fattush Kobos Garmaamu tola mangistii kanaa asfassaamii kiyya welcome. Radiin himtummaa maakiin hin jirtu namoota keessan hin jammarii naannoo. Isheen amma kanaa waan kana dhageessee deemte machikichikii jira. Takka'uu dandeessu. Arabaakish Samiraa maali nama korteen argiteetta? Good. Sitana gaarii hin jedhamu. Waan badaan nan dubbisii tokkoyyuu hin dandeessutti. Maali nama korteen argiteetta? Qallaan keessa migira yeroo namni dhageenye. Safuu eeggadhu moo taadhaa maaf akkasitti tokkoyyuu hin dandeessutti akkuma nama koree argee. Maaliif? Barbaachisaa taanaan argitee masakkaruu dandeessa. Bikaat marragagachaa qabashi. Bikaat marragagachaa qabasi ni agarsiisa sirratti laxxafuu nan danda'a. Kataawwaqa dhukannaa kaalloo
የስ ባለሙያ እውቅና ካለው የወቅቱ ወይም የእንትኑ ባለሙያ ብቃት ማረጋገጫ እና መቀቡሽ ትላለች።